bakkalcha bari. Bakkalcha bari. Qophiin kun walta'iinsa Faanaa Broadcasting Corporative fi Yuunivarsiitii Naannoo Oromiyaatiin qophaa'ee torbanitti yeroo kana kan isiniif dhiyaatudha. Qophiin bakkalcha barii dhimmoota sochii yuunivarsiitichaan wal qabatan irratti xiyyeeffatan qabatee eeffamoota Faanaa Asallaa 90.0, Faanaa Shaashamannee 300.4, Faanaa Naqamtee 96.1, Faanaa Haramayaa 94.8 fi Faanaa Jimmaa 98.1tiin torbanitti guyyaa tokko isiniif tamsa. Bakkalcha barii. Bakkalcha bari. Kenna tajaajila hawaasaaf kennamu keessatti namoonni tajaajila argatan akka fooyya'aa fi si'ataa ta'uu barbaadu. Kanaafis dhaabbilee fi waajjiraalee garaagaraa keessatti tajaajila kennamurraa abbootiin dhimmaa tajaajila barbaadan argatan gammadoo ta'uu fuulaa fi yaada isaanii irraa hubachuun ni danda'ama. Faallaa kanaan garuu abbootiin dhimmaa tajaajila argachuu qaban dhabuun yeroo fuulli isaanii gaddaan guutamee komatan arguunis dhaabbilee fi waajjiraalee garaagaraa keessatti darbee taatee mudatudha. Abbootii dhimmaa haala immalleen beellamaan deddeebisuu fi faayidaa immallee gaafachuu immootu abbaa dhimmichaa miidhuurra darbee tajaajila kennamurrattis gufuu ta'uun biyyas miidhaa. Kanaaf ogummaa fi beekumsa qabaniin yookaan barumsaa fi leenjii argataniin hawaasaaf tajaajila barbaadamu kennuu barbaachisaa. Nageenya keenya hin daganne. Akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya. Nageenyi keenya kan kabajaa fi jaalalaa bakkuma jirtanitti qilleensarraan isin bira haa ga'u. Qophii bakkalcha barii keenya har'aatiin jalqabarratti waa'ee kenna tajaajila dhaabbilee fi waajjiraalee garaagaraa kan kaafneef waa malee miti. Qophii kanaan kenna tajaajila abbootii dhimmaaf kennamu dhaqqabamaa si'ataa fi haqa qabeessa akka ta'uuf hojjettoota yookaan hooggantoota tajaajila kennan irraa maaltu eeggamaa, akkasumas yuunivarsiitoonni hojjettootaa fi hooggantoota ummataaf tajaajila kennan gama leenjii fi gorsaan deeggaruu irratti ga'ee akkamii akka qaban irratti waan qopheeffanne isiniif dhiyeessina. Qophicha waliin an Muhammad Guddataatii. Hanga xumura qophii keenyaatti nu dhaggeeffachuun yaadaa fi qalbiin nu waliin turaan affeerraa keenya. Dhaabbilee fi waajjiraaleen mootummaa fi miti mootummaa kenna tajaajilaa irratti hojjetan hawaasa isaanirraa fayyadamuun ala jiraachuun rakkisaa ta'a. Kunis tajaajila kennuu fi rakkoo isaanii furuuf waan dhaabbatanii fi kaayyoo fi ergama itti kenname kana haala barbaadameen galmaan ga'uu dhabuun immootu rakkoo akka komiitti darbee hawaasni kaasuudha. Kenna tajaajilaan wal qabatee rakkoolee jiran kana hambisuuf ga'een namoota tajaajila kennanii fi abbootii dhimmaa olaanaadha jedhu Yuunivarsiitii Naannoo Oromiyaa Damee Finfinneetti qorataa gorsaa fi leenjisaa kan ta'an Dr. Moosisaa Urrumaan kenna tajaajilaa kennamurratti hojjettoota abbootii dhimmaaf akkaataa seera qabeessaan tajaajila kennan jajjabeessuu fi kanneen hojiitti kenname sirnaan hin baanne gorsuu yoo kanarra darbee tarkaanfii barbaachisaa fi barsiisaa ta'e irratti fudhachuun rakkoo gama kanaan jiru furuu keessatti ga'ee qaba jedhu. Egaa wanni guddaan naannoo kanatti ilaalamu kenni tajaajilaa mootummaan tajaajila kennuu qabu sana haala qulqullina qabuun iftoomina qabuun yeroo fi bu'a qabeessa ta'een dhiyeessuutu irra jiraataa kan jirudha. Kanaaf akka waliigalaatti kun hin dhiyaataaf yoo jenne wanni guddaan wanni ta'uu qabuu fi as keessatti itti deemuu itti dandeenyu tajaajilli kennamaa jiru hawaasa quubsuutu irra jiraata. Hawaasni fedhiisaa quubsuutu irra jiraata. Kan hin taane taanan hojiin tajaajila kennuu wajjin wal qabatee dhimmoonni asiif achitti rakkataa jiru sun tootaalii amma danda'amuu ta'e sirnaa fi hojimaata mataasaa eeggatee hiikkachuutu irra jiraataa kan jirudha. Kana keessatti immoo qaamni tajaajila hawaasni barbaadu sana yeroo fi bu'aa barbaadamu sanaan kennaa jiru akkuma jirutti jajjabeeffamuu yoo qabu immoo tajaajila hawaasaa sana hir'isaa kan jiru sana immoo akkaataa sirna itti gaafatamummaa hundeessuutu irra jiraataa kan jedhudha mootummaan. Kanaaf as keessatti adeemsa kana keessatti hojiin bal'aan, hojiin riifoormii, hojiin yeroo hawaasaa xiqqeessuu bal'ina mootummaan hojjeteera jenna. Mootummaan kana keessatti bal'inaan yeroo darbee hojjetameera. Riifoormiin adda addaa tajaajila kana saffisaa akka inni godhu baay'eetu hojjetame. Kanaaf tajaajila kanaanis immoo hedduun
jijjiiramni argameera jedhee yaada. Kana keessatti immoo asiif achittis dhimmoonni tajaajila hawaasa boochisan, hawaasa rakkisan hin jiru jechuu miti. Kana immoo mootummaan seera fi waan seeraan deebi'uu danda'u seeraan deebisa. Waan immoo hojimaata wajjiniin deebisaa deemuutu irra jiraata. Abbootiin dhimmaa tajaajila bilisaan argachuu qaban dhiisuun karaa hin malleen dhimma isaanii fixachuuf yaaluun rakkoo isa biraa. Kenna tajaajila abbootii dhimmaaf kennamu keessatti kaan keessaa isa tokkodha. Karaan sobaan darban gala nama dhibaa akkuma jedhamu karaa nannaa fi hojmaata badaan waa argachuuf yaaluu bu'aan isaa kufaatiidha. Kanaafis gocha yaraa akkanaa balaaleffachuun murteessaadha. Kanaan ol qabatee hubannoo hawaasaa fi hojjettoota abbootii dhimmaaf tajaajila kennanii cimsuun barbaachisaa ta'uu Dr. Moosisaa Hurrumaa kaasaniiru. Kana wajjin wal qabatee iddoo olaanaa kan qabu hubannoo hawaasaatti cimsuudha. Hubannoo hawaasaa cimsuudha. Hubannoo qaama tajaajila kennu cimsaa deemuutu irra jiraataa jechuudha. Ilaalcha, yaada fi beekumsa hojjetaa tajaajila kennu san ani tajaajilaadha. Ani tajaajila uummataati. Uummanni immoo maamila kooti jedhee saffinaan akka inni tajaajiluu danda'u hubannoo isaa cimsuudha jechuudha. Kana irratti immoo gahee bal'aa hojjetamuutu irra jiraata. Qaamni leenjisuus qaamni hubannoo kana kennus immoo sadarkaa hooggansarraan qabee hubachiisaa deemuudha, barsiisaa deemuudha. Isa kanaan yoo goone dhimmoota tajaajilli barbaadamuu danda'u saffisaa akka inni ta'uu fi qaamni kunis bu'aa qabeessa akka inni ta'uuf hawaasis tajaajila mootummaan kennutti quufaa deemuu danda'a kan jedhu sanan qaba. Namoonni dhaabbilee fi waajjiraalee garaagaraa keessa jiran faayidaa hawaasaaf mul'ata dhaabbatichaa yookaan waajjirichaa milkeessuuf hojjetu. Hoggansi tokko faayidaa hawaasaa fi biyyaaf hojjetaa kan kaasan Yuunivarsiitii Naannoo Oromiyaatti itti gaafatamaan qunnamtii idil-addunyaa fi koominikeeshinii barsiisaa Irreessoo Nagii. Kanaafis leenjii fi barumsaan ogummaa argataniin karaa seeraaf qajeelfamniif hojmaanni ajajuun tajaajila kennuu qaba jedhu. Kana malees malaammaltummaa fi hojmaanni badaan gufuu diinagdee fi kenna tajaajilaa kan hanqisu waan ta'eef hafuu qabaa himan. Akkuma waliigalaatti gaggeessaa jechuun sadarkaa olaanaatti biyya kan bulchu jechuudha. Sadarkaa olaanaatti seera kan baasu jechuudha. Sadarkaa olaanaatti qajeelfamoota adda addaa kan baasu, qajeelfamnis immoo kan biyya jijjiiru. Gama dinagdeetiin biyya kan jijjiiru, humni misooma bal'aan misooma keessa galeetiin hojjetee jijjiirama fiduu akka danda'u, jijjiirama sanarraallee fayyadamuu akka danda'u, bu'aa argame sana immoo akkaataa ittiin bulchan, akkaataa ittiin fayyadaman, akkaataa ittiin qusatan keessatti kan nama barateetu kana gochuu danda'a. Kanaaf yoo leenjii gaggeessitootaa kennin kana ilaalcha keenya keessa galchuudhaan fageessee akka yaadu, biyya sana akka ceesisu, akka jijjiiru, biyyatti tun rakkoo nageenyaa malee gaggeeffamuu akka danda'u, karaa nageenyaaf nageenyaa irratti xiyyeeffateetiin uummanni hojjetee carraa hojjechuu isaatti fayyadamee hojii jijjiiramuu akka danda'u, biizinasii dhuunfaa isaa hojjetee irraa fayyadamuu akka danda'u, qabeewwan hojiin inni hojjetu sun akka jalaan bal'an, akka jalaan miidhame, abbaa qabeenya sanaa ta'uu akka danda'u, humni hojjechuu qabu immoo dargaggeessi carraan hojii uumamee fi hojjetee hojii keessa seeneetiin humna isaa humna dargaggummaa qabu hojjetee biyya fayyaduu akka danda'u kan dandeessu. Kaarikulamiin barnoota keenyaanis kan irratti kan xiyyeeffate. Malaammaltummaan alseerummaadha. Namni waan isaaf eeyyamamne karaa qaxxaamuraatiin argachuudhaaf yaalii taasisu. Kun ammoo alseerummaadha. Kana uummanni balaaleffachuu qaba. Ogeessis naamusa ogeessummaa isaatti fayyadameetiin akkaataa naamusa ogummaa isaatiin amanamummaadhaan iftoominaan tajaajila kennuu qaba. Manneen hojii keessatti iftoominni babal'achaa deemuu qaba. Abbaan dhimmaa hawaasni odeeffannoo argachuudhaaf mirga qaba. Mirga bilisummaa odeeffannoo isaatti fayyadameetiin odeeffannoo argachuu qaba. Kana malee ammoo manneen hojiis odeeffannoo tajaajila kennanii irratti iftoominaan argisiisuu qabu. Uummanni beekee akka irraa fayyadamu jechuudha. Balbala isaanii banaa taasisuu qabu. Amanamummaan tajaajila kennuu qabu. Kun yoo taasifame sirni iftoomina qabu yoo diriire akkaataa kenna tajaajilaa keenya istaandardiidhaan yoo deeggarre qulqullinni isaa yeroodhaan baasiidhaan akkasumas immoo dhimmoota kanaan wal qabataniif qulqullina tajaajilaa keenya dabaluu danda'aniin deeggarreetiin yoo kennine sa'aatii itti kenninuuf hammam isa tajaajiluu akka danda'an ifaan yoo beeksifne mirga isaaniitiif isaanillee qabsaa'uu akka danda'an komii isaanii karaa ifatanii dhiyeeffachuu akka danda'an gargaara. Nuti immoo dirqama nurraa eegamu bahuu qabnaa jechuudha. Tajaajila keenya akkaataa itti kennuuf fooyyessine qulqullina tajaajila keenyaa fooyyessine jechuun humni misooma keessa galeetiin hojjechuu danda'u. Carraan bal'atee fi iddoo jirutti hojjechuu akka danda'u, galiin isaa dabaluu akka danda'u haala mijaa'u. Gama mootummaatiinis qajeelfamoonni bahan istiraateejiiwwan diizaayin godhaman dhimma carraa hojii bal'isuu kan ilaalcha keessa galan yoo ta'an rakkoon kun hiikamaatiin dhufu.
Yuunivarsiitiin naannoo Oromiyaa yeroo wiirtuu leenjii turerraa eegalee hooggantootaa fi hojjettoota seektiraalee mootummaa naannoo Oromiyaa gama leenjii yeroo gabaabaa fi leenjii yeroo dheeraa kennuun ga'oomsuuf hojjechaa tureera. Ammas hojjechaa jira. Ergama yuunivarsichaa keessaas tokko hooggansa gama leenjii fi hubannoo cimsuun deeggaruu ta'uu ibsan pirezidaantii yuunivarsiitii naannoo Oromiyaa Dr. Garramuu Luuqaa fi barsiisaa Tashoomee Qaanqusee wal duraa duubaan. Ergamni isaa ergama gurguddaa sadan tokko kaasuu dandeenya. Tokkoffaan hooggantoota naannoo geessisuudha. Lammaffaan siviil sarvaantii naannoo Oromiyaa akka isaan gahan akka isaan tiraansfoormedi ta'an gochuudha. Sadaffaa immoo dhaabbilee adda addaa instituushinii mootummaa naannoo Oromiyaa geessisuudha. Akkasumas Oromiyaa keessatti misooma kan hojjetan mootummaa duwwaatu hin ta'in dhaabbilee misoomaa illee xiyyeeffannoo itti kennaa jechuudha. Keessumaatti hooggansa geessuu keessatti akkuma beekamu duraan Adaamaa irratti akkaadaamii hooggansa Oromiyaa kan jedhamu bara 2014 caffeetiin murtaa'ee yuunivarsiitii keenya faana walitti makame. So inni humna guddaa nuu ta'e jechuudha. Hooggansa geessisuu, siviil sarvaantii geessisuu fi instituushinoota yookaan dhaabbilee Oromiyaa keessatti misooma adda addaa hojjetan geessisuudha ergamni isaanii guddaan jechuudha. hidhannoon yuunivarsiitichi qabatee ka'e naannoo Oromiyaa deeggaruudha. Pilaas akka mul'ataatti illee naannoo Oromiyaatiin alatti naannolee jiran sappoortii godhuu fi akka mul'ataatti kan qabate. Sababifuma kanaan amma yuunivarsiitii naannoo Oromiyaa kana keessatti dipaartimentoota adda addaa keessatti naannolee kaawwanis gargaaruu irratti ispoonsara godhee gargaaruu irratti hojii bal'aa hojjetaa kan jiru jechuudha. Fakkeenyaaf naannoo Sumaalee irraa, naannoo Beenishaangul irraa, naannoo Gaambeellaa irraa bartoonni dhufanii as keessatti ispoonsarii ta'anii kan baratantu jira. Isaan gargaaruu irratti waan akkasii. Kanattis dabalatee naannoleen bifa kaapaasitii isaanii guddifachuudhaaf maateriyaala adda addaa yeroo isaan itti gaafatantu jira. Isaanillee sappoortii godhutti jira. Maateriyaaliin kenninaa fi akkaataa isaan humna isaatti cimsatti gorsallee hin kenninaa fi kun walitti deebi'amee mul'ata kennameef kaa'atee deebi'u ka'isanii qixa barbaachisaa ta'een galmaan ga'utti akka jirutti hubachuun ni danda'ama jechuudha. Yuunivarsiitiin naannoo Oromiyaa ergama itti kenname baachaa jiraachuu kan kaasan pirezidaantii Yuunivarsiitii naannoo Oromiyaa Dr. Garramuu Luuqaa yuunivarsiitichi harka caaluu hooggantootaa fi hojjettoota mootummaa gorsuu, leenjisuu, hubannoo cimsuu fi qorannoon deeggaruu irratti hojjechaa jiraachuu ibsaniiru. Gama baruuf barsiisuunis ogummaa akka biyyaatti barbaadamu leenjisuun bakka hanqinni humna namaa jiru guutuuf qorannoon deeggaramuun barattoota simachuun leenjisaa jiraachuu dubbataniiru. Baruuf barsiisuun more focusing keenya baay'isee baruuf barsiisuun karaa leenjii dheeraa kan jennu long term training kan jennuu fi kan gaggeessinu malee hojii keenya keessaa parsantii 16 duwwaa qabata jechuudha. Because akka yuunivarsiitii biraatti ni ilaalamnu nuti yuunivarsiitii mootummaa gorsuuf hundaa'edha. Parsantiin 84 leenjii fi riiformii irratti xiyyeeffataa jechuudha. Kanumayyuu ta'ee hojii baruuf barsiisuutiin garuu hojii guddaadha kan hojjetame. Digriidhaan sagantaawwan gara 13 fi isaa ol ta'an qabna. Maastarsiidhaan naannoo 10 kan ta'an qabna. Baran ammoo PhDdhaan sagantaa 2 jalqabnee jirra jechuudha. Even seenaa isaa keessatti gaafa ilaallu jalqaba dippiloomaa gaafa jalqabu namoota hedduudha dippiloomaatti baratee amma Oromiyaa keessa iddoo adda addaatti kan hojjechaa jiru. Isaan gara digrii isaaniitti ol guddifatanis baratanii gaafa inni digrii jalqabus gaafa maastarsii jalqabus akkasuma isaanis haa ta'u namoonni biraan bal'inaan baratanii bal'inaan nama barsiisee yuunivarsiitiin kun baay'isee. Amma immoo haalli Oromiyaa haalli biyyaa liidarshiippiin Oromiyaa keessa jiru liidarshiippiin biyya kana keessa jiru sadarkaa PhDtti dimaandii gochaa jira waan ta'eef evinzoo fookasiin keenya parsantii 16 duwwaa yoo haa ta'u malee kaarkulamii filatamoo ta'an irratti tiyoorii duwwaatu hin ta'in haala qabatama naannoo keenya irratti leenjisuu kan danda'u kaarkulamii bocuutiin barsiisaa jirra jechuudha. Akkuma fakkeenyaaf sii kaasuuf barana fakkeenyaaf piroojeektii maaneejimenti dipaartimentii jedhu yookaan kaarkulamii jedhu banneerra. Kana yoggaa kaarkulamii kana hojjennu yuunivarsiitonni biraan gatii barsiisaniif utuu hin ta'in Oromiyaa yoo fakkeenya fudhanne bara 2014 keessatti piroojeektoota 20 ol hojjetee uummataaf geessisuu danda'eera jechuudha. So piroojeektii maaneejimentiin kun Oromiyaa keessatti baay'ee skiiliinsaa dhufuu qaba jennee ilaalleeti niid asesmentii gaggeessine piroojeektii maaneejimentii akka haaraatti bannee amma yoo xiqqaate barattoota 400 ol ta'utu maastarsiisaa barachaa jira jechuudha. Maastarsii kana yeroo barsiisnu feerst digrii fi maastarsii yeroo barsiisnu as baatuutti kan barsiisnuun alatti
wiikeendii iddoo hedduutti qabna. Sandarii 8 akkas kan ta'an itti qabna. Kaachmantii eeriyaa keenyatti kan ta'an keessumatti naannoo Finfinnee irratti magaalota jiran hundumaa irratti jechuu dandeenya. First digriitiinis second digriitiinis barnoota wiikeendii kana kennaa jirra jechuudha. As meen kaampaasitti immoo wiikeendii fi pilaas galgalaas reegulaaris kennaa jirra jechuudha. Waliigalatti maastarsii fi irraa kaasnee amma PhD'tti yoo ilaalle gara barattoota 10,000 ol qabna jechuudha yeroo ammaatti. Eegaan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa qophiin bakkalcha barii keenyaa kanumaan gayoonaatti dhaggeeffataa turtanii waan nu dhaggeeffattaniif galata argadhaa. Qophicha qopheessee kan isiniif dhiyeessee Muhammad Guddataan ture. Qophii bakkalcha barii birootiin hanga walitti deebinutti nagaan nu turaa. Bakkalcha barii. Bakkalcha barii. Qophiin kun walta'iinsa Faanaa Broadcasting Corporation fi Yuunivarsiitii Naannoo Oromiyaatiin qophaa'ee torbanitti yeroo kana kan isiniif dhiyaatudha. Qophiin bakkalcha barii dhimmoota sochii yuunivarsiitichaa wajjin wal qabatan irratti xiyyeeffatan qabatee eeffamoota Faanaa Asallaa 90.0, Faanaa Shaashamannee 300.4, Faanaa Naqamtee 96.1, Faanaa Haramayaa 94.8 fi Faanaa Jimmaa 98.1tiin torbanitti guyyaa tokko isiniif tamsa. Bakkalcha barii. Bakkalcha barii. Kan beektoota